الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله موضوعني كأنك أرأى أكما بكم قيا خميساتي إن شاء الله ساعتي اللي نقروان ديمتيف قباب سوفني على wanni ar'a laallu waa'ee bultii irraayi kutaa 8ffaa laalla jechuu ar'a waa'ee bultii ka torbaan irraa haasawinu sanirraa. Kanaaf yaa ikhwatii fillah, bultiin tuni yoo walii obsan malee mashaakila hin dhabdu, yoo walii sabbaran malee, yoo ija walirraa gadi qabatan malee hundi namaatu خطأ هندبو. أبان منالي خطأ هندبو، هاتي منالي دوغوغور هندبدو. نمني غريم ودوم بين دوغوغوري جدا، نمني غرين أمو بكالي كوابل ليسو تجرا. كوابي كابل ليسو سني بود ديوان سني هاول لالو هابيكو واني أقاتي ستاتي سني إما شيطانة لبو إساء غرغار صفته وإما شيطان نما الرأي وإما شيطان لبو إساء غرغار صفته يوكا نما إساء غرتني خرابدات إساء إمر الرأي. كان أفجتش كان هندا أبان منا هاتي منا يو الرب الليسة يو سبري، هاتي منا اللي أبان منا يو الرتب الليسة يو سبرني ولي رحمة قراني ija walirraa gadi qabatanii waan hamtuu walii irra dabran bultiin akka gaariitti namaa deemtu jechuu. Kanaaf namni gartanii sa'aadaa milkii barbaadu, namni gartanii najaaha barbaadu, jiruu duniyaa tagartanii waliin jireenya abbaa manaatii fi haadha manaa keessatti, namni dhibee gartanii abbaa manaatii fi haadha manaa jidduu jirtuuf dawaa barbaadu, حديث رسولاتي في قرآن ربي وان إسان جدن جل ديمي لالو برباچتا. يرو تكقف أدو هنتهن، يرو لما يرو سدي حقا قاف إسا قلوتي إر جل ديمي لالو برباچتا. إسا كانتو يو أدام بقاقا بلتي كان ولدتك أبا ديبي غرتني جدو جر لماني سيني وان دواء التنقرن قرآن ربي في حديث رسولاتي. Kanaaf khaxaani tokko isaanirraa argamu yookaan lamaan isaanirraayyuu argamu wanni inni fayyuun yoo kalaama rabbiitii fi hadiisa nabi Muhammadiin dawaa godhatanii. Kanaaf obboleewwan kiyya maal jechuu barbaade halkan edanaa obboleettiitiin tagartanii dubartiitiin yeroo takka yeroo lama yeroo sadi irra deebi'ii dhageeffadhu, eeganaallee qabadhu haajaatu itti jira. eeganaallee nama gartanii si fakkaatu obboleewwan kee haajaan akka kanaa ka itti jirtu itti qajeelchiiti waan akkanaa irraa akka fayyadaman godhi. Kanaaf obboleewwan kiyya wanni arra jechuu ani barbaade yoo gartanii sawaaba rabbii yoo sawaaba irraa taate rabbii kiyyarraayi yoo dogoggora taatu taate famin nafsi ad-daciifati wash-shaytaan والله ورسوله منه بريئان إن شاء الله تعالى. واني أني فدي أكاتا أبا منا وجين التجراتا كيسا أفان أرباتين السحر الحلال جرم. السحر الحلال ما الجتشو سحري وي حلالا جرا كحلالا هنجرا لا هاسه ما في ملي سيرين حلالا هنجرو إنما نمني فالفلا دلقي
شريعات النكيستي كبائر غرغدا دلغي صاحب نساني كفراو يو غرتني كم محكمان إسلاما جراتو تاتي ودو هنتوبن أجيفما وجدن نمني سحري دلغي أستيت ما إنري مراني اتبانمي إنين كوني فارو إرائي جيتشو رسول ربي أقوم غرتني أثرت رفي إن من البيان لسحرا جدن ونمد أماسو تجرى جدن وان تكو إفنما قلتو كيستي نمد أماسو تجرى جدن جيتشو كنافتي أبليتي يا أبا منا كيتي كنا مالين isa dhamaasuu dandeetta maaliin isa dhamaasuu dandeetta qalbii isaa maaliin qabachuu dandeetta yoo inni sitti aare maaliin isa aarii irraa galchuu dandeetta maaliin yeroo inni qabatuun isaa si dhibe isa qabachuu dandeetta kanaaf namni lamallee bakka kanatti wali hin dhabu jechuudha waan dubartiin qalbii dhiiraa irratti dalaydu yaa obboleewwan akhiraa waan rabbiin kenna isiif dubartiidhaaf adda uumaa addaa uume rabbiin dubartii akkuma dhiiraa humna itti kennee quwaadhaan isa jajjabeesse dubartiillee laafinnuma waliin akka dhiira jajjaba kana hinjifattu yookaa gubbaa ooltu rabbiin isii godhee jira uumaa isiitiin lallaafinna qaama isiitiin uumaa gartanii haasawa gaarii haasawuu isiitiin hedduu qalbii dhiiraa harkatti qabachuu dandeetti dubartii waan rabbiin isiif kenne kanaan kanaaf obboleewwan kiyya nama hedduu bakka kanatti gartanii itti fayyadamu wallaaltee obboleewwan kenna ka dubartiidha karaa silaa hin taane karaa shari'aan islaamaa haqan goone duuka deemuu turani rabbiin kenna qur'aanatti maal jedha زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أول ون علمنا ما فدو مالي الدنيا تنقب بارتي أول ون علمنا ما فدو كربين كيننا ما بريتشي دبرتيدا دري odoo duniyaa odoo maallaqa odoo horii kottee lafarra deemuu fi kabiroo hin tahin durri wanni rabbiin kenna qalbii namaa keessatti bareechisee tolchee dubartiidha jedhe kanaaf obboleewwan kiyya hadiisa Bukhaarii fi Muslim keessatti hadiisa Usaamaa irraa rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhan ani fitnaa takka dhiisee hin jiru jedhan ummata kiyyarratti ka dhiiramiitu dubartii irra dubartii tuyyuu waan hunda caala jechuu yaa ikhwatii fillaahi odoo itti ka fayyadamtu taate kennaa rabbiin isii kenne ka gartanii uumaadhaan rabbiin isii uume odoo beeytee itti fayyadamte wanni haga isii karaa irraa yookaa waan yaadde san irratti nama godhuu dandeettu hin jiru jechuudha rabbiin kennallee maal dubbate qur'aana keessatti ilma namaa qalbii isaa keessatti wanni dura bareechifame dubartiidha jedhe wanni dura addunyaa irraa bareechifame dubartiidha jedhe jechuu kanaaf odoo dubartiin fitnaa isii kana ka istiglaala gootee itti ka fayyadamtu taate karaa halaalaatiin jaarsa isii yookaa abbaa manaa isii hin gargaarti moo hin gargaartu wallaahi ni gargaarti rasuulli maal jedhan addunyaa mataa'un wa khayru mataa'ihaa almar'atu saalihaa addunyaan tun meeshaadha jedhan irra caalaan meeshaa ammoo dubartii gaariidha jedhan jechuu رسول ربي عليه الصلاة والسلام فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله دبرتي قرتني قاريتات كربي كينا عبادا قوت كيو إني أبان منال براديمي إثتيسيتو كوار ربي إيجي جدين إيدو إثيتو يو قرتني قاريدا كنا في إخوتي في الله أمني دراني هدو ولي آمن وري قرتني ربي تأمنا وري صالحتوتا dubartii islaamaa irraa ilmaan isaaniitii yeroo heerumsiisuudhaaf gara mana gartanii abbaa manaa isiitti geggeessan waan bareeda dhaamaafi turan jechuu mee haa dhageeffannu takkaa isii waan isiin ilma isiitii yookaa intala isiitii dhaamte maqaan isii Umaamaa bintil Haaris jedhamti irra caaltuu dubartiiti araba keessatti hikmaa garagaraa qabdi hikmaa gurguddaatu irraa odeeffama dubartii tana akhlaaqa bareeda qabdi gorsa bareeda qabdi gaafa intala isii Haaris ibn Amri jedhamu mootii biyya Kindaatti mucattii isii heerumsiiftu
haadha Iyaas intala Cawfii maal jette gaafa isii tana mucattii tana itti abbaa manaatii geggeessuudhaaf qophaayan dhaamteef maal jettee dhaamteef dhageette dhaamsa bareeda dhaamteef jechuu dhaamsa bareeda maallaqaan hin argamne dhaamteef yaa mucattii tiyya jetteen odoo gartanii dhaamsa kana maa dhiisan taate silaa sii dhaamuu ni dhiisa garuu mee waa sii dhaamaa narraa caqasi jetteen maalidha wanni isiin dhaamteef dhageette hedduun namaa irraa gaffala mee dhagahi yaa obboleettii tiyya yaa mucattii tiyya jetteen odoo dubartiin ka dhiirarraa abbaa manaa irraa ka gartanii maallaqa yookaa addunyaa haadha abbaa isiitii fi haadha isiitiin ka duroomtu taate silaa nuti siin durooma jetteen laakiin ilma dhiiraa kanaaf isumaaf uumamne akkuma ilmi dhiiraallee nuuf uumame garuu wanni goonu hin jirtu waan ajaa'ibaa sii dhaama narraa caqasi jetteen ati bootaa duraan barattee baatee jirta mana duraan keessatti barattee keessa galtu baatee jirta gara gartanii bakka duraan hin beeynee dhaqaa jirta waahila duraan wal hin beeyneen ka gartanii isa hin booharre itti deemaa jirta ati mootummaa isaa jalatti galaa jirta gabra isaa tahi gabricha sii tahaa innillee jetteen akka gabraatti isa wajjin jiraadhuuti innillee akka gabraatti si waliin jiraataa jetteen qoffee itti dhaabin jenneeni bara waytuma inni galteenii gartanii mana isaa seente irree itti mul'isin jenneen ija itti babaasin jenneen fuula itti guuri akka fuula keen agarre akka gartanii fuula sin garre hin jenneen fuula si argi jechuu beeytanii sin xiqqeessine jechuu fuula itti guuri ija itti babaasin jenneen ilkaaniin itti ciniinnadhu hin jenne maal jetteen dhageette akka gabrittii tahii gabra sii tahaa innillee jetteen waa 10 sii dhaama narraa dhagahi jetteen yoo waan 10 sii dhaamu kana narraa qeebalte yoo itti dalagatte hin najjahta ta duraa maali ta lammataa waliin qanaa'aan waliin jiraadhu jetteen waa hedduu dhaamtee fi ka 10ffaa maa inni as durallee dubbii kana dubbadhee jira ta 10ffaa waan inni siin jedhu jedhii jalaa dhagahi jetteen yoo waan inni sii kenne qanaa'aa itti qabaatte qalbii irraa hasi gooti yoo waan inni siin jedhe dhageette waliin jiruun teessan hin bareeddi jaalala rabbiillee argattaa jetteen akkanatti waa hedduu dhaamteef yaa obboleettii akhiraa kanaaf ati maal godhuu qabda yeroo mana abbaa mana keetii galtu abbaan mana keetii kuni duniyaan hunduu si tahuu akka beeku godhuu qabda duniyaan guutuun si tahuu akka beeku godhuu qabda maaliif jennaan abbaan manaa kuni daa'ima guddaadha daa'ima guddaa jechuu beeytu daa'ima guddaa daa'ima kana mucaa daa'ima kalimaa bareeda yoo jetteen hin gammadamoo hin gammadu mucaa kiyya yoo rabbi fedhe waan akkanaa sii godha yoo jetteen qixxaa sii dhaha marqa sii godha waan akkanaa yoo jetteen daa'imni hin gammadaa miti kalimaa bareeda yoo itti haasoyte akkuma san abbaan manaa kunillee daa'ima guddaadha waan bareeda yoo itti haasoyte ni gammadaa qabadhu yeroo akkana jettuun hin gammada yoo ati ammoo waan badaa itti haasoyte hoo akkuma san gartanii rifata jechuu abbaan manaa kun sii walitti dabalamuudhaan haadha isaatii fi abbaa isaa irraa hin harramfame jechuu akka hin beeyne abbaa manaat abbaa isa argatee fi haadha isa argateen gargar bahuu akka ittiin dhagahamne akkuma ati abbaa keetii fi haadha keetiin irraa baateetiin mana isaa galte innillee abbaa isaatii fi haadha isaa irraa bahee si wajjin mana tokko gale
isin lachuu wal jabeessitanii walii beeytanii jiraachuu barbaachisa. Kanaaf obboleettii tiyya ummanni duraanii akkatti waan bareeda walii dhaaman yeroo abbaan mana keetii alaa galu fuula bareedaan simadhu. Namichaan yookaan abbaan mana keetii kuni dalagaa irraa wayta ba'u ta'aba tahee dadhabee guyyaa guutuu achitti gartanii namaa wal fixaa oolee kun itti iyyaa kun itti deebi'ee isa qaayisaa wayta achi gadi bahillee karaa gubbaatti zahmaa yookaan waan gara garaatiin ta'aba tahee ol seena. Wayta inni balbala ofii gadi banatu raahaa godha jedhee takkaa hin qabbaneeffadha jedhee mootummaa isaatti wayta gartanii ol seenu yoo ati fuuldura isaa dhaabbatte yeroo inni milkii argachuuf haadha mana isaatii fi abbaa ijoollee isaa wajjin raahaa godha jedheetiniin wayta inni mana galu wayta haati manaa bareeduma ofiitiin isa qeebaltu wayta haati manaa seequu ofiitiin isa qeebaltu wayta haati manaa irra naa dabruu waliin boqoo isaatti kuftee akkasitti gartaniitiniin isa qeebaltu maal gootere isa dhamaafte moo hin dhamaafne? Cinqaa guyyaa inni itti oole ka bakka hojiitti ta'aba ta'e ka wayta karaa deemu gartanii miidhame kana irraa balleessite moo irraan balleessine? Wallaahi irraa balleessiti. Yoo gamana mil'atu mirga mil'atu yoo bitaa mil'atu manni bareedaa manni qulqulluu yoo dhiyana laalu dhiyanni qophaayaa dhiyana urgaawaa gadi nama deema. Yoo ijoollee ofii laalu ijoolleen isaa akka abaabootti gamaa gamana jala yaa'an uffata gaarii uffatanii manni martini urgaaya. laa ilaaha illallah. Maal jettan duuba? Raahaa godhe moo raahaan goone namni kun? Itti fayyadamte moo itti hin fayyadamne? Abbaa mana keetii kana dhamaafte moo hin dhamaafne? Yaa milkii nama kanaa, yaa raahaa isaa, yaa tola rabbiin kenna nama kanarratti oole. Dhaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa. Kun tola rabbii kennaati ka rabbiin abbaa fedheef kennu. Obboleetti akhiraa harka kee ka akkana bareedu kana yoo abbaa mana keetiitii diriirsite wallaahi duniyaa tana caalaa waan inni kanatti gammadu kana caalaa gammadu hin jiru jechuu. Mee dubartii takka jaartii abbaa muslim haalaallu abbaa muslim alkawlaaniin kuni akkamitti haati mana isaa simatti? Abbaa muslim alkawlaaniin kuni yoo masjidaa galu Allahu akbar jedha balbala gubbaa dhaabatee Allahu akbarii wal beekanii bara haadha manaatiin inni Allahu akbar jedha haati manaallee mana Allahu akbar jetti kanaa wal beekan masjidaa wayta galu. Yoo inni Allahu akbar balbala gubbaa jedhe Allahu akbar jettiin jaartiilleen yoo mana ol seenee inni Allahu akbar jedhe Allahu akbar jettiin jaartiilleen yoo balbala dura gahee balbala bane Allahu akbar wata inni jedhe jaartiilleen Allahu akbar jettiin. Subhaanallah. Akkatti walirraa beekan gaaf tokko oduma akkanatti wal gammachiisanii akkanatti gartanii tola rabbii isaaniitiin waliin turanii abbaan muslimii keetii dalagaa galeet yookaan masjidaa bahee mana seeneet Allahu akbar jedhe homa takkan dubbatan mana ol seene Allahu akbar jedhe homaan dubbanne. Booroo ol tare Allahu akbar jedhe homuun dubbanne. Hay dubbiin dhufee miire wallahi dubbiin dhufee bara. Yoo inni mana ol seenee jaartii ilaalu achi dura maal godhan beeytu? Yoo inni mana ol seene kophee isaa irraa fuuteet uffata isaa irraa fuuteet dhiyana isaa dhiheessiteet akkanatti gartanii waliin gammadan. Gaafa kaanii gaa yoo inni ol seenu ifaan mana hin jiru manni dukkana jaartiin isaa ofirraa mataa
gadi gara galtee teetti ulee wahiitiin akkana lafa gooti lafa gadi kokkotootti mataa afaan gaggara galtee teetti bara hay maal taate haadha muslim jedheen maal jetteen dhageette yaa abbaa muslimii kiyyaa yaa abbaa muslim ati mootii mu'aawiyaa kana biraa inni qaalii kee dhagahaa inni nama mootiidha sadarkaa biratti qabda mee khaadima wahii irraa nuu fuudhii akka nu khaddamuu jetteen irraa nuu kadhadhu khaadima sii kennaa namichi kun jetteen maal jedhe abbaan muslim dhageette dubbii baasatti itti dhufee mire dubbii haarawan mana isaa seenee bara yaa rabbi nama jaartii tiyya narraa amala isii balleesse ija isaa balleesse atillee jedhee itti kadhate namichi du'aayin isaanii uwwaatamti subhaanallah jaartiin takka fiigaa dhufteet maal jetteen dhageette haat abbaan mana keetii jaartii abbaa muslim kanaan jetti abbaan mana keetii sadarkaa guddaa rabbi irraa qaba ka kadhadhu khaadima si haa kennu jetteen suni wayta gara mana isii deebitu wayta ol seentu subhaanallahi ijoollee ifaan mana hin jiru jetteen haganumatti baraa du'aayin isaatti qeebalamte ijji badde intala dhuftee jaartii abbaa muslim waswaastee akkasitti khaadima kadhachiifte san ijji isii badde haganumatti odoo karaa deemaa jirtu laa ilaaha illa allaahu muhammadun rasuulullah mee caqasi obboleettii akhiraa waan namni haadha manaa namarraa balleessu namni haadha manaa gartanii namarraa waswaasu jazaa isaa mee dhagay ijoollee ifaan mana hin jiru jetteen ijoolleen ifaan mana hin jiraa maal taate arra ijjitee maal taate jedhaniin subhaanallah eegasii jaartiin ufitti beeyteet fiigaa gara mana abbaa muslim deebitee yaa abbaa muslim dhiifa manaa godhi anatu sitti balleesse irra naa dabrii ati du'aayin teeni awwaatamtii rabbii keenaa kadhadhu jetteen akkasitti rabbiin kadhatee fi eega isiin tawbatte ijjiin jaartii sanii itti deebite muraanni asteetti ani waan kana jedheef maali namni gariin haadha manaa namarraa waswaasee akka bultiin isii diiggamtu godha haadha manaa ta odoo gartanii abbaa manaa waan rabbiin isii uume itti fayyadamte qalbii isaa harkatti qabachuu dandeettu namarraa waswaasa ollaa tahina nama wal beekaniinuu tahina yaa obboleetti akhiraa kanaaf yaa obboleeyyan kiyya maal jechuu barbaadeeti akkuma san ka biraa yoo fudhanne misaala biraa garuu kana isintuyyuu taaliiqa irratti godha abbaan manaa yoo alaa gale wayta balbala duraa balbala guddoo addaan banatu huccuun ijoollee balbalarra ciciifti wanni ijoolleen taphattuun balbalarratti gadi facaatee balbala ciifti bitaa mirgatti addaan facaate yoo ijoollee laalu ijoollee huccuun isii wasakha yoo mana ol seenu manni marri ni uka yoo jaartii isaa bira ga'u laa ilaaha illa allah ilkaan itti gadi yaafti ilkaan aariitii bara qaarriffaa itti gadi yaafti gaduma ciruuf ijoolleen lolti ijoollee fixxi waytumanni achii manaa galu ijoollee rabbi dhaba isin haa godhu maali isin haa godhu dhabata yaasi balaa buufti jechuu waytumanni achii manaa ol seeni alaa ol seeni hin iyyiti hin himatti sagalee ol fuuti qoma dhiphatti subhaanallah hin yaaddoyti hin cinqamti fuula guurti ni dallanti mana yoo ol seenu manni akka jiruun fawda izcaaj kun garanatti fincaanu ijoollee kun garanatti gartanii albaatii ijoollee yoo dhiyana barbaadu subhaanallah iyyaa itti kenniti
ujoolletti lallabaa eessa jirtan isin haafixuu rabbi dhabata yaasii jedhaa dhiyaana qabattee ittiin gadi deemti maal jettan kanallee obseet quufe bara amni kalaas quufeeyyu waytuma alaa ol seene kuni kanaan qeebaltee mire kalaas quufe xip jedhe garaan isaa guute kanaan maal godharee kalaas hirriba malee wani na ta'u hin jiru jedhee ofirraa gara hirribaa qajeela gara gurfaa waytanni gurfaa dhaqu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maaltu jira beektaa gurfaa hirribaa firaashni kun mataa garana gara galee ciisa uffanni irra afan irra hin jiru sireen bakka duraanii hin jirtu ijoolleen buskuta gubbaan nyaataa oolte gubbaatti fincooyte yookaan harmoo ijoolleen hootutu gubbaa jira siree inni rarafu yookaan ijoolleen gubbaatti gadi teette ijoolleen daa'imni boraati inni boraafatu harmoo gubbaa jira firaashni wasakha akramakumullahu yookaan ijoolleen gubbaatti waan silaa shintibeetiin dhaqan achitee irratti goote eessa gachiisa namni kun yaa Allah aanan irratti gadi jige firaasha isaatii fi boraatii isaa aanan ijoollee kurreen buqqa'e harmoo aanan itti gadi jige maal yaada namni kun akkamta abboo ka'ee odoo bakkuma wal irraa dhufe sanitti deebi'een jedhu bakkuma dalagaa bakkuma cinqaa itti oole ka sarraatanyaa wal fixaa oole ka mudiiraa wal lolaa oole achitti deebi'uun barbaadu namichi kun eessa ciisa eessuma gattaa yoo inni kaalsiin ol seenu fincaanirra ejjata kaalsii inni masgida rabbiitiin dhaqeetiin ittiin salaatu fincaan kana yoo ilaala argee irraa achi tarkaanfatee kaanirra ejjadha jedhu achiteellee albaatii ijoollee irra ejjata wayta garana gara gala jedhu cilee irra gattaa cilee oytee fi wanno ijoolleen gubbaatti nyaataa oolte oytee keessaa yookaan cilee distii keessaa siree isaarratti yookaan buskuta yookaan hamburger yookaan hambaashaa gubbaan nyaataa oolte eessuma gachiisa namichi kun kana akkaataa taaliiqa itti gootan isintu beeka mee namicha duraatii fi namicha kana laala namicha wayta alaa ol seenu haati mana isaa uffata gaarii uffattee uffata gaarii yoo jennu abjadii uffatti jechaami bara abjadii illeen uffatuma bareeda abjadii durii tokko beeytanii isin namni beeytan jirtanii abjadii durii tokko furdaa tokko sunillee bareedu maa nama hin qabneef uffata qal'aa uffattee uffata hirribaa waytanni alaa ol seenu balbala gubbaatti yoo seeqataa assalaamu alaykum akkamnaa oolte jedhaa waytanni achi ol seenu itti maramaa akkasitti waan inni harkaa qabu irraa fuudhaa kophee irraa baasaa harka qabdee bootaa inni taa'u waytanni gadi taa'ee bismillah jedhee gadi taa'u dhiyana fiddee biraan gayaa dhiyana urgaa'u yoo inni garanaa hafuura ulatu garanaa shitta urgaha garanaa naddi urgaha kun hixaana kamimaa walii wallaale yoo inni ijoollee laalu ijoolleen kopheen haarawa uffanni haarawa miicameetiniin itti godhan manni qulqullu yaa arhamar raahimiin maal jettan taraataan boqoor dhungatti taraataan mataa dhungatti taraataan hin sukkumte akkamnaa oolte jettiini mee kam wayya biyyana haadha manaata akkanaa tana wayyamoo ta firaasharra xuuxuun ijoollee fincaan buskuta gubbaan nyaattee firaasii isaa aanan ijoollee itti dhangala'ee bakkuma ciisu dhabee odoo bakkuma dalagaa dhufe sanitti deebi'ee jedhee hawwu isinummaan laalaa kana isinummaan addaan baasa dubbii isinii dhiisa yaa ikhwaanii fillaa dubartii tana yoo laallu
akka gaariitti rabbi isii uume jajallisee isiin uumne qajeelchee isii uume qajeelluma isii kana odoo itti fayyadamtee silaa abbaan manaa raahaa godha mujtamacni raahaa godha ijoolleen guddattu raahaan guddatti islaamummaa irratti guddatti jechuu akkatti rabbi addaan qabe argite uumama lachuu ilma namaa godhee uumee lachuu addaan qabe kaan sagalee furdise ilma dhiiraa fuula irratti dabbasaa yaase areeda isii ammoo akkam godhe hin qulqulleesse sagalee isii qal'ise kan adoo itti fayyadamte silaaha gaariidha silaaha bareeda harkaa qabdi waraana bareeda harkaa qabdi gariin dubartii itti fayyadamuu dadhabdee abbaa manaa qabachuu dadhabdee addaan gargar bayan akka itti qabattu wallaalte kanaaf dubartiin kasbii qalbii dhiiraa kassabuu dandeetti abbaa fedhe ta'asiira itti godhuu dandeetti akkanumaanuu jechu uumama isiitiinuu abbaa feete harkatti qabachuu dandeetti yoo babbareechifattee hoo biratti dabalataan maal jettan namicha abbaa manaa isii kana boojite moo hin boojine wallaahi boojite hadiisa Usaamaa ibn Zaydiitti rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam maal jedhan ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء فتنة جراني الرسول ربي دبرتي تنان فتنة جتشو مالي قلبينا ما شاقلت جتشو كناف يا دبرتي هذا منا تعقلي قبدو أتي قلبي أبو كيترة أبا منا نبران تاو نبرا قد بايا هدو نبران تاو نولين تاو أخلاق نسابة دادا وانن وجتنا من جالة چيسو إنو ما يو قلبي تيا نبلس سي قلبي ندقب سي أكمالي نقول آجرا جتا إنو ما يرو غري جارتي برا سرت فورا نانجد أكت قلبي ندقب ساجرا جتا يرو غري إنو ما نايون جالة تو جتا جارتي كي أبام منك ياكوني naayyuun jaalatuu jetta yoo ka hajamatiyyaayyuu naan fixu haalli isaa ka gaafa duraa an itti heerumu qabu suni natti jijjiirateeyyuu maal jetti dhageette natti jijjiirameeyyuu gaafa duraa akka gaarii na jaalataa gaafa na fuudhu san lafeetiyya jedha garana na qabi jedha amma inumaa'uu natti jijjiirate waan hima isaa'uu wallaalee jetta maal jetta mushkilaa akkanaa kana qaayitaa bara yoo mushkilaan akkanaa akkasitti jiraatu taate waan ajaa'ibaattu jira dhagay manatti ol deebi'i taa'ii haala kee qoradhu mee uf laali akkam jirta uf laali mee atummaan uf laali mastawatii keessatti uf laali akkam jirta fuulaa coommaa qabda furriin sirra gayyaati fincaan ijoollee sirraa dhaha of laali ol deebii manatti addatee taa'i anummaan tun akkam jira sila jedhime timatuyyuu waraana kee dhiisee bar waraana gaafa duraa ittiin heerumtu ka qabdu san lafa keette waggaan sitti dheeratee jiini hedduun sirra taree atummaan lafa keette waraana kee gaafa itti heerumtu san akkam jirtaatu akkamitti uf tottolchita akkamitti uf qaqqabda yeroo meeqa of laalta mastawatii keessatti har'a hoo waan si jibbeefuun beeyneeti ol deebi'iitii uf laali mastawatii shari'aa rasuulaa godhadhuuti uf laali ismatu bareeduma kee ka gaafatii san sirraa dhabee bar ismatu iyyuu uf qaqqabaa kee ka gaafa duraa sirraa arge san sirraa dhabe kalimaa bareeda duraan sirraa dhaga'u san sirraa dhabe maal jettan fuulatti guurte yara fuulatti guurti khalaas fuulli si cabuusan qamxariif iyya ijoolleetii fi arrabaa fi abaarsaa fi waan kana fidi kana nuuf kenn maali himannaa malee homaa sirraa dhagayaan jiru
ilkaanuma itti gadi yaafta khalaas ilkaan akkam itti gadi yaafta jaran odoo ilkaan ummaanuu adii qulqulluu itti gadi baafte maal qaba kakillee nyaatte faa yoo jiraatte subhaanallah killeen ilkaan keessaa mul'atti yookaan baaqilaa fi dinnichaa fi buskuta waan garagaraatti ilkaan keessaa mul'ata yoo inni mucaanaqaa si godha jedhee gara morma keetii deemu yaa Allah fiigee manaa ba'uuf taha ajaa'irra enumaa'u xalaaqaaf lallabataayyuu amma gahee amma kana khalaas tiyyaafu qakkee na qabsiifte ofumarraa gad haadhiisu tana haa ari'u manaa jedhaa beeyta odoo akkanatti erga akkana sadarkaa kanaan geette gadi baatee warra falfalaa bira dhayxa qalbii isaa akkasii deebisaniif jecha warra falfala itti godhuuf deemtaa bara waan irratti dalayden beeyne ufumaa uf balleessite ganaa warra falfalaa jala deemta qalbi jaarsi kiyyana jibbaamee waa itti naa laalaa kitaaba waanuma isa godhe illee hin beeku an wallaahi simatu gadi dhiise karaa hin beeytu malee falfala maal itti gootaa miti ka rabbiin sii kenne ati gadi dhiiftee bar ihmaal af gootee bar rabbi qur'aanatti waan jedhu dhageette أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين دبرتين دائما ما راو افتتل جرت ربي أمي إن أقر دائما ما راو كتتت الفت كوريا هدتي مالي قرأتي ويتمجولي تكون أقر كتتين افتتل جتو فطرة برا أوما ربين دبرتي افتتل جرت أمي ستو سليسي كم قرارين kanaaf hedduun dhiiraa yeroo har'aa kana yaa obboleewwan kiyya bareeduma haadha mana isaa wayituma isiin cidha ambaatii fi taadiyaa ambaatiif gadi baatu qofa arga wayita taadiyaa yookaan cidhaaf gadi baatu yaa Allah gaaruma tokko gadi baya faayin isiin hin uffanne hin jiru yoo inni badana mana sila duraanumaa maa akkatin tottolfanne ati maa akkanatin tottolfanne jedhuun maal jetti beeytaa itti kolfiti maati waan amanbaa taateeree jettiin ati keenna waan amanbaa taateeree jettiin sila namana akkanumatti maan tottolfanne yeroo biraa yoo inni jedhuun ati waan amanbaa taateeree jettiin hujjaa shayxaanaati bara kun waswaasa wanni akkanaa kun hedduu manaa diigee bara علاجني كنا هو مالي مشكلاته إيجابينه علاجني إساء ما إني هركم كيجرا يا أبليتي آخرة هركم كيجرا سمته هركاقبا كرا حلالات سمته هركاقبا سمته جنة ربي التنسين وان جنة ربي التنسين تو سمته هركاقبا دبرتين أقلي قبدو دبي كانت فيدمتي حيث قرتني أبا مناج على سرت واجبا هنجرو بعد حق ربيتي حيث أبا مناج على سرت واجبا إرجع حق ربي كيتي جيستي سرت هنجرو كناف دبرتين زمانك إننا دبي كنا انتباهته برباچسا اتدمقوا برباچسا نمت كمال جدي ابن الجوزي جرانيني كتاب سيد الخاطر جرمو كيستي وانا اما دبني بريد ما اما دبني كان نمني قرين هلا في سجده هذا من إساء إسيء فقد ديفتو تاتي أرقيتما مال جت بيتا هاتي من إسيء فقد ديفتو تاتي يو أرقي مال جر بيتا كوني أبا وجولك ياتي جتي وف جتتي فقد ديفتتي بيتا وفقد ديفتتي أبا وجولك ياتي كوني هما ركون قبو جت إن اللي أقدمت فقد ديسا تهيتي
maal jedha beeyta tun haadha mana kiyyaati maal goona jedha aakhira deemee wanni suni gara badaatti isaan geessa qalbii namaa walirraa fageessa waliin jireenya kanatu iyyuu nama harkaa faca'a nama harkaa miidhama nama harkaa bada kanaaf yaa obboleewwan kiyya waan amma jenne kana of duuba deebinee haa laallu jazaakumullahu khayran duuba yoo akkana jennu haati manaa abbaa manaatiif akka gartanii rakkoon jidduu isaaniitti hin argamne yoo barbaadan jarri lachuu haala gaarii waliin jiraachuu zaahiraa fi baaxinaan illee walii bareechifachuu zaahiraan uffataan tahina of qaqqabuun tahina baaxinaan wal jaalachuun tahina walii qulqullaahuu fi waan didiqqoo wal jala laalanii irra walii dabruuf tahina haala kanaan bultiin namaa deemti haala kanaan yoo deeman mujtamacni keenna mujtamaca gaarii taha mujtamaca bareeda ka wal qabatu ka haati manaa abbaa manaa beeytu ka abbaan manaa haadha manaa beeku ka ijoolleen kun abbaa kiyyaa kun haadha kiyyaa haqa lamaanii kana laalanii isaanillee haqa haadha abbaa guutan ka akkasii tayan yaa obboleewwan kiyyaa kanaaf bareeduma yoo jennu waa heddutu jira ilmoon dhiiraa nan dhageettu inshaa Allah kun sirrii jidduu dubartiiti maal jetti dubartiin beeyta yeroo har'a maallayni dhiira isin nan dhagayna waan dubartiin dalaydu himaan dubartiitti nan dhagayna maal gooti beeyta hedduu maallayni har'a isiin baasiin isiin baaftu addunyaa irraa waanuma gartanii isii ilaalu waan isii ilaalu yoo jennu waan urgaa'uu tahina waan ufiin bareechisanuu tahina uffata gartanii uffattuu tahina mee magaalaa keessa deema uffanni ka'ee nuutu irra baay'ata uffanni ka'ee nuutu irra baay'ata ka dhiiraati moo ka dubartiiti uffata hodhaa warra waa hodhu tahina ka waa gurguru tahina uffanni gartanii ka dubartiitu irra baay'ata maal nuu kenna kuni dubartiin akkaan waan kanatti yaaddawanii waan kanaa shaagalaa jiran jechuu irraa arganna uffanni isaanii baay'achuun kuni dubartiin akkaan itti yaaddawanii itti shaagalan jechuu irraa arganna kanaaf hedduu yeroo ofii dubartiin balbala yookaa fuullee yookaa mastawatii dura dhaabbachuu guddiftii bara shaklima ofii ilaalu nan dhagaynaa ijoollee dhiiraa ofuma laaltii ofuma tottolchitii mastawatima fuuldura dhaabbatti kun hundi isaatu odoo gaarii tahuu maaliif akkas gooti beeyta gadi bahuufi eessa dhayti waahila isii bira dhayti abbaa manaa hoo coommaa qabaatte gororri irra gayyaa'ee furriin funyaanirra jiraatte yaada isaa abbaa mana ijoollee isaati maali isa ga'e yoo warra ollaa dhaquuf kaatu hoo yaa Allah sa'aa tokko mastawatii fuuldura dhaabbatti sa'aa tokko garana of qabdi garana laalti garana godhatti uffata kaan godhatti kunnarraan bareedu jetti baafatti kaan godhatti kunnarraan bareedu kophee taan godhatti tunumaan irraan deemtu jetti laa ila giddiin bara waa bareedda haa dubartiin jettuuniif akkan of gooti abbaan manaa qooda keessaan qabu waan kana maraa miskiinni qooda keessaan qabu ofii kamaallaqa baasu isa moo isin doolaara dalagattan ofii dalaganne maaliin si ga'e jettani ofii dalaganne eenyu achi si fide ameerika masan eenyu si fide awuroopa masan eenyu si baase isaa mima ingiliizi masan eenyu si fide UK masan eenyu si fide ya Allah jazakumullahu khairan ubareechisuun bareeduma tahee seera qaba akkamitti seera qaba rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam maal jedhan
لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله دبرتي فالله أفقر قلتو تا إرقى إثيتمت إرقى دران دي مالامي إنقر راجفتي واتي قوتي نكساتا قوتي إجا إثي خنا إراها الديق الإفتي نيارا إثي خنا أكا أغرتي قوتي هدي إثي تنالهم أغرتي قوتي ندقيتني بارك الله فيكم كوني ربين كينا رسول ربيني أبارا دبرتي أكسي تأجا أفوانو قوتو وفي الراحات دنيارة نيارو في الراحات دي برا نيارو مكانو في الراحات دي ما اتعارت نيارو مكانو مالقون ما واتي في الرابافتي مكاتي دابد سيتا نيارة جرت ربي سباس تتو بكالشي سي بشان اتي كيكي لا ربي قدات سرت باسي أكت باسي إسبيكا ودول غرس قلتيو إجتي تنفالا إجتي قبائن هادين دور غادا حرام إرغتي اللي انتمتين كن الله انتو وما ربي هنججيرين دلنسو ربي إرافقاد أبارس ربي إراغوري كن دلقا حراماتي لغادا بريدمني كفارة فكاتا كغرتني إيرت فكاتا حرام كفاري وان كفار دلايدو دلقون حرام وان إيرتنا مفكسون لي دلقون حرام سرّي قرأتين ديمين سرّي قرأتين برام إنما سرّي تدجاتي يجينسي خلاص متى جرات يا كديرات قافتكو أشكرا قلتي ديمتي تكا ديرو من فكاتي هاقو سلام عليكم إنجرينيني أكما ديرا جرتي متى لين أكما ديرا فلتت سرّي قرأتين ngaru luiti waan qal'oo taateef kophee dhiiraa godhattee hin dandeettu kopheen qal'oodha garuu luka jalaa qal'ate malee silaa bootti yoo aaskoo godhatte aaskoo beeytanii aaskoo hin beeytaniifi aaskoma dhiiraa kanatti nayxee deemti silaa laa hin ta'u kunillee rabbiin dubartii akkaataa isiin ittiin bareeddu isimaa uumee jira itti fayyadamtee yoo jette sunuu isii gaha maal gootii faallaa of garagalchiti uffata silaa uffatanuu shari'aan teenna uffata gartanii namni haana beekuudhaaf uffatan ni dhoorgi uffata silaa nama gartanii ajaanibaatiif uffatan shari'aan ni dhoorgi kanaaf wanni silaa dubartiin ittiin bareechifattu hedduutu jira yaa ikhwatii fillah homa rabbiin keenna halaala nuu godheen haa bareechifannu irra guddaan ibaadaa rabbiiti namni ibaadaa rabbii qabu namni salaata rabbii salaatu fuulli isaa nuura qaba fuulli isaa ni ifa fuula isaa irratti gartanii nuura rabbiittu iyyuu argama siwaa kanama fayyadamu kagartanii rasuuli rabbii karaa nuu godhan siwaa kaayyoo fayyadame yoo wuduu agartanii amma wadda'atee madmadaa lulluuqqate ibaadaa rabbii yoo godhe kunuu fuula keeni ibsaa ati maal gootaa qalamaan fuula of gara galchita ati maal gootaa qalama ofitti dibdee michiinsi dhoytee gaafa kaane haakimii irra deemta fuulli gara si galee obboleettitee nameega kagartanii odoo qalama kaan ofitti dibdi fuulatti kaan halliti kaan gooti kaan daalacha dibatti diimaa dibatti gurraacha dibatti fuula kana odoo akkana gootu meeqa fuulli gara galee haakimiin dadhabde keemikaala gara garaa odoo ofitti dibdu fuulatti meeqa kamtu gartanii hidhiin gara galte meeqa kam funyaan gara gale meeqa kam ijji badde ikhwati fillaahi baarakallahu fiikum yoo abareechifattanillee akkuma rabbiin keenna isinii laaffiseen
homa halaalaatiin bareechifadha faranjiin irra tawfiitii akkasin gootu akka ummanni islaamaa ittiin baduuf waan jiraa mara baaftee keemikaala fuula gartee nama garagalchu godhaa jirti yaa ikhwaani fillah wanni rabbiin fuula kee nuura itti sii godhuun ibaadaa rabbiiti rasuulli sallallahu alayhi wasallam as-salaatu nuurun jedhan ati gurraatti illee ta'i fokkadhullee wallahi meeqa kam namni gurraattiin fokkattuun kan namni ijaalaaleen dandeenye ka ibaadaa rabbii yoo goote nuurri irraa ifu ibaadaa rabbii sababa isiin godhuutiin sababa isiin akhlaaqa gaarii qabaachuutiin rabbiin nuura fuula isii irraa ibse dubartii meeqa yaa obboleettii tiyya ufin tuffatin ibaadaa rabbii godhi as-salaatu nuurun nuura rabbiin jedhe kana ufitti dibi kalarii ufitti hin dibin kalarii yoosus irraa bada amma kun maqaa kenna kana abbaa tahee tahu kalarii itti godheemi akkanatti hin turu baraa boruuf iftaan kennumatti dachaana abbaa tahee tahu kun waanillee amma gammade kalaas kalarii naa godhate gammade har'aa boru har'an gammadaa boru yoo waan dhufu akkanatti hin jiru ka gurraachatti deebi'a ka daalachaa ennu ka buleetti deebi'a namu waan ufiitti dachaa haqiiqaan nuurri fuula keetirraa haa ifuu yoo barbaadde ibaadaa rabbii godhi ati rabbii wal jaaladhu abbaan mana keetii si jaalata wallaahi ragma anfii ufii si jaalata abbaan mana keetii yoo ati gartanii ibaadaa rabbii qabaatte yoo ati rabbiin sodaatte yoo ati isan ganin wata inni manaa bahe ija isaa laallatte yoo ati ija isaan hatin yoo ati ilmaan isaa jabeessite yoo ati haadha mana isaa haadha isa deette gartanii jabeessite abbaa isaa ati yoo jabeessite obboleewwan rahima isaa yoo ati maxxanfatte kana biratti ibaadaa rabbii goote yoo ati rabbii wal jaalatte rabbiin jaalala isaa san ofiillee si jaalatee abbaa mana keetiillee si jaalachiisa salaanni nuura qalbiittillee nuura sii taati macnawiyaanillee nuura sii taati fuula keetirraa beeksisa fuula keettu si bareeda akkasitti haa jajjabaannu ibaadaa rabbiitti jajjabaadhu baarakallahu fiikum وجزاكم الله خيرا إن شاء الله تربان دفو سغنتان نتي ولتين دي بنون هذا مناولين تبأتو هذا مناولين قوسو كجد الرا ولي قبني دفنا بإذن الله تعالى يرو ديرا إسن الرافرات دي جرا تربان إفقوبايا وانا ما جن كان اللي اتفيدا ماتي لالا أبا منايو اتفيدا متقرمك كيست الدعائنا قدي هاتي منا اللي واني كن سفيد دعائنا ندقتني هل كان غاري ربي نسيني ها قدو منا غاري منا بريدا كوالدب ولدت ربها أرارسو كغرتني محكمة والدابا جرو ربي بكتقت هاررو كوال الرافقاتي بيجي جرو ربي الرزق إسا بكتقت ولدت ها ديبسو جالala jidduu teessanitti rabbi haa uumu ilmaan barakaa qabdu jidduu teessanii rabbi haa baasu haafiza qur'aanaa nama hadiisa rasuulaatiin bulu nama gartanii isinillee waanii keessan beeku nama balbala masjida rabbii beeku rabbi isinirraa jidduu teessanii haa baasu baarakallahu lakum fi leylatikum haadhihi وجزاكم الله خيرا هل كانوا إدنات ربي بركاء سيني ها قدو كإلما بربادو اللي كغرتني وان دا بربادو اللي إذن مرب راها إسناغوسيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديفما يو كحاسوان وان إسنين فيدين وسنا إسنين تبوتاتي حقيقة نتي منو مغاري إجارة